Daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo Ashamaa harka fuune sagantaa guyyaa irraa keessatti Atileet Eebbisaa Margaatii waliin gaafii fi deebii goone isinii dhiyeessina. Isa duratti garuu beeksisa gaggabaabaa lamaan tokko isinii dhiyeessina. Sagantaan teenya akka armaan gadiitii itti dhiyaadhaa galatooma. Koonyaan mul'isa abbaa gadaa kan magaalaa Torontoo jechuudha. Waamicha guddaa Oromoota Torontoo fi naannoo ishii jiraatan maraaf godhaa jira. Nutis kanuma laalchisee itti gaafatamaa odeessii kan ta'e obbo Eliyaas Elamoo qabannee isinii dhiyaanneerra. Obbo Eliyaas kan dura waamicha keenya kabajee argamuu keetiif hedduu galatooma isin dhiyaanna. Akkasumatti illee dhaamsaan qabu hawaasa kiyyaan gayachuudhaaf akka dildilaa akka riqichaa taatanii dhiyaachuu keessaniif hedduu galatooma. TV Tole gaafa ta'e Eliyaas mee sagantaan guddaan qophaa'aa jiru kun maal ilaalchiseeti maaliif godhuun barbaachise yeroo ammaa kana kanatti? Akka hawaasa naannoo Torontoo jiraatutti ilmaan Oromoo hundinuu haala biyya teenya keessatti deemu dhimma isaanii ta'uudha galgalaa ganama waan isaan yaachisu ta'uu koonyaan mul'isa abbaa gadaatii fi ilmaan Oromoo hundinuu hubannoo gaarii qaban. Kanaafuu dhimma nu laalchisu kana fagoo teenyee haasawurra walitti dhufnee waan dhimmicha kanaaf gartee bu'aa ta'u takka waliin goonee rakkoo mataa keessaa qabnullee waliin marihannee waan ni ta'a jennu goonee waan hin ta'u jennu irrattis komii teenyallee dhiheeffachuudhaaf yoo walitti dhufne qofa waa godhuu dandeenya. Maaliif hajji yaaduudhaaf haaji hin taane hajji xayyaaraa horanii dhaquu qaban. Kanaaf jecha gaa wanni kun haajaa teenya nu hunda laallata bakka sanitti akkaataa waliin dhufnee waan kana waan nu laallatu kanaaf dhimma keenya kanaaf waliin marii akka goonuuf waan itti amanneef. Tole mee sagantaan kun waan silaa qophaa'uuf nutti himtee jirta. Maaltu sagantaa kanarratti uummanni maal eega sagantaa kanarratti? Uummanni waa hedduu eega. Gaafii hedduu mataa keessaayis qaba. Kanaafillee koonyaan mul'isa abbaa gadaa hooggana ol aanoo adda bilisummaa Oromoo guyyaa san akka nu keessatti argaman godhuudhaan waan uummanni mataa keessaa qabu gartee mamii qabu, gammachuu qabu, komii qabu, yaada qabullee akka kannatee akka mataa isaa kana xeleelfatuuf qabsoon takka gaa deemuudhaaf akkuma nu hundinuu mana keenyarraa baanee bakka dalagaa dhaynu deemuudhaaf makiinaa nu barbaachisa yookiin baasa nu barbaachisa. Haa ta'u gaa qabsoon tunis deemuudhaaf waa hedduu akka barbaachisu. Maaliif dhiigaatu itti cobaa jira. Namaatu lubbuu isaa miidhootu nuti manatti hin galanne tana if kennuudhaaf qophaawee qabsoorra jira. Qabsoo tanaafis gaa waan godhuu dandeenyu waan dhimmuu dandeenyu guyyaa san akka marii goonee bakka san irratti haasofnee karaa tokko qabannu gartee haala san irratti gaa waamichi kun godhamu. Akkumaan dura maqaa dhaweetti waamichi kun ilmaan Oromoo naannoo Torontootii fi Torontoo qubatanii jiru. Miseensa hawaasaatiis haa ta'u kan miseensummaallee hin qabannee haa ta'u Oromummaan dura isiin waamicha kanaaf nama hundaa'uu gartee ulaagaa isa guchifti. Dirqama hogguun jiru gartee dirqama lammummaati. Wanni waliin nu fide har'a ilmaan Oromoo bahaa fi dhihaa kaabaa fi kibba jiddu galeessa Oromiyaa jedhaniiti qabsoo godhaa jiran. Kanaaf jecha dhimmi kun kar tokkoon haa ta'u kara biraatiin haa ta'u namni madaawiin hin jiru. Kanaaf jecha Oromoon naannoo tana jiraatan keessaahuu manguddoonni abbootiin amantaa sadeenuu dhimmi kun itti abboomtanii sabicha kana gartee waliif fiddanii dhimma kanarratti yaada qabdan uummata kana keessa marii goosisuun dirqama seenaan isinirra keessa ta'uus hin irraanfatina. Kanaafuu abbootiin amantaa Oromoon qabdu hundinuu amantii musliimaa, amantii kiristiyaanaa, amantii waaqeffannaa hundinuu akka bakka sanitti argamtan waamichi keenya guddaadha. Tana bira tariitii ammallee sochii addi bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti godhaa jiruus kaaseeta viidiyoo adda addaa waraabamee gabaabaa keessatti bilisummaa
keessa qabadhaati gaa dhimma kana dhimma nu hundaati. Qabsoo tana dhiigaatutti cobaa jira. Dhiiga cobu kana itichuun dirqama lammii maatii nu hundirra jira. Kanaafuu gaa waamichi kun kabajamee guyyaa sanitti akka bakka sanitti nu argamtan kabajaan isin waamna. Irbaatallee qopheessinee akka gartee koonyaa mul'isa abbaa gadaatitti waan barbaachisu qopheessinee jirra. Akkasumatti illee ijoollee xixiqqoo lafaa ol kaati bakka sanitti nu booharsuudhaaf dhimma qabsoodhaaf faaruulee qabsoodhaa akka qopheessan hawwisoolleen qopheessitee jirti. Gaa hanganumaan jechuu fedhaa TV Oromiyaatiifis isinis gaa galatooma dhimma kanarratti hireen alaachuu keessatti. Tole gaa obbo Ilaas Elemoo hedduu galatoomi siin jenna. Amma sagantaan itti aanu kan sagantaa Washington DC ta'a. Koonyaan ABO Washington DC kan yeroo gabaabaa keessatti bifa haaraan ijaarame yeroo ta'u sochiin isaan godhaa jiran immoo sochii baay'ee guddaadha. Haaluma kana kan ilaalchisee isaanis qophii guddaa waan qabaachuu ta'aniif jecha isuma kana sababii gochuudhaan dura taa'aa koonyaa ABO DCdha. Obbo Kabir Abba Kombol qabannee isinii dhiyaanneerra. Obbo Kabir waamicha keenya kabajee nu argamuu keetiif hedduu galatoomi siin jenna. Isinis ulfaataa carraa kana nuu kennuu keessanii fi hedduu maqaa koonyaa ABO Washington DCtiin isin galateeffadha. Tole gaamee koonyaan keessanii akkuma beekamutti sagantaa wayii qabaachuu deema akka gubbarra jennetti. Mee sagantaan kun yoomi inni maali inni namni yeroo achi dhufu maal fa'aa eega? Dhugaadha sagantaan kun utuu eessaa fi yoom akka ta'e hin himneen dura maaliif barbaachise isa jedhu sana irraa bichuusii dubbachuu barbaada. Akka kanaaf illee dubbachuuf yeroo kan kee fudhachuu natti ta'a jechuudhaafani. Haala amma biyya keenya keessatti deemaa jiru kana uummanni keenyas ta'ee dhaabni keenya adda bilisummaa Oromoo akka gaariitti hubanne wanta sanarraa waan deemaa jiru kanarraa maal akka fakkaatu uummata keenya hubachiisuudhaafis akkamitti immoo kana keessaa qooda fudhannee fincila xumura gabrummaa uummanni keenyaaf qeerroon biyya keessatti buraaran akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoos yoomirrayyuu haala mirkaansaa ta'een biyya keessatti socho'aa jiru kana xumura itti tolchuudhaaf maal gochuu akka qabnu hubannoo keenyas uummata keenya barsiifnee waan uummanni keenya yaadus immoo irraa fudhannee walitti qabnee qabsoo yookaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kanaaf jabina akka inni ta'u taasisuudhaaf guyyaa kana filanneetu uummata keenya walitti qabnee waliin mari'annaa dhimma keenya kana isa jedhu sanaatti jedhuufi waamicha gochuu deemaa jirra jechaadha. Yaa tole gaa fayyaa ta'ee dhugaadha akkuma beekamutti yeroo adda addaa sagantaa akkanaa qopheessitanii yeroo baay'ee akkatti milkooftanii kan dhageenyu. Sagantaa kana yeroo ummata waamtan amma ummanni yeroo dhufu wanni haareen inni arguu taa'u yookaan immoo hoogganni naannoo sanitti argamu taa'u hawaasni beekuu waan qabuuf jecha yoo ammuma dura baatanii haala guyyaa san taa'u deemu san yoo ibsuu dandeessan daawwattoota keenyaaf. Dhugaadha gaaffii bareedaadha gaaffiin kun haala uummanna keenya waamnee yeroo isaa waan sila yeroo isaa itti dabarsuun irra jiraatu karoorfate sana dhiisee irra kanan dhaggeeffadheedhee yeroo ammaa kana keessa dhufu kanaa wanti nu gurra buusuu barbaannu hedduutu jira. Haala qabsoon keenya itti jiru addatti yoomirrayyuu wayyaawaa ta'e waan uummanni keenya hin beeknes beekus walitti qabanneetuma waa kana hunda gurra buufnee namni keenyas haalan itti yaadu sana walitti qabneetu waa tokkorra oolchuu akka dandeenyutu mariidhuma dhugumaa deemsisuudhaaf deemaa jirra jechaadha. Kanas bor waamnee haala kanaan walitti qabnee guyyattii sana nama walitti qabachuu qofaa utuu hin taane itti fufunsa haala qabuun hadda akkaataan nu biyya keessatti jirru haala mirkansiisaa amansiisaa ta'e sanarra jirra jechaadha. Kanatti uummata keenyas hirmaachifnee jirra. Eessa jirra?
eessaa kaanee eessa akka geenya hadhamoo maalitti jirra humni biyya sana keessa jirtu keessatti ammam isa jedhu sana uummata keenya hubachiisuu really barbaanna jechuudha waan qabannee gadi bahaa jiru keessaa kun tokkodha. Uummannis immoo waan kanarra haala inni qooda fudhachuu danda'utti investi gochuu danda'u humna isaa qabeenya isaa waa hundayyuu walitti finnee yoomirrayyuu humna taanee baanee gabrummaa nurra jiru kana ofirraa tolfachiifnudha. Haalli amma itti jirru mootummaan kun deemuunsi dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi karaa hataawwataa jirti. Egaa kanaan booddee maal taana isa jedhu sana eessa jirra? Haqa keenya akkamitti kana keessaa argachuu dandeenya? Dhugaatti hin argannaa isa jedhu sana waliin haasa'uudhaa fi haala gammachiisaadhaa baay'ee bareedduu irra jirra gara keenyaanii kana uummata keenyas barsiifnee kana caalaa immoo akka humna taanee argamnee jennutti waan uummanni keenya jedhu dhaggeeffannee fudhannee waliin mari'annee bakka tokko taa'an dubbii keenya isa jedhu sanaadhaaf waamne jechaadha. Tolega Obbo Kabir fayyaa ta'e hedduu galatoomii mee otoo hin xumuriin dura akkuma duraan gubbarratti jedhanitti atillee sirreessitetti waan sirrii goote guyyaa isaatii fi iddoo isaatii fi akkasuma sa'aatii isaa yoo daawwattoota keenyaaf ibsuu dandeesse. Tole baay'ee bareedaadha. Iddoon isaa beekamaadha. Ukraine Church kan jedhamu churchii Ukraine. Teessoon isaas 4250 Harwood Road Northeastidha. Washington DC zip koodiin isaa 22117dha. Guyyaa kanattis warreen qaamaan nu argamanu Jaal Urjii Dhaabaa, Jaal Billoo Garbii qaamaan nu argamu guyyaa sanarratti waltajjiirra jaraa wajjiniin dubbachuu deemna. Skype'dhaan immoo Jaal Abdii Raggaasaa hundi keenya iyyuu hin hubanna hin beekna jedhee tayyaadha. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaadha. Isaanii wajjiniinis haala waraanni bilisummaa Oromoo maal hojjetaa jira biyya keessatti galmee akkamii galmeessee jira isa jedhu sana injifannoo isaatiin walitti waan isa eeggatuu fi uummanni keenya immoo maal gochuu fi akka qabu kana hundayyuu walitti qabaniiti nu hubachiisuu deemuu jechuudha. Guyyaan isaas fulbaana yookaan Seepteembarii 11 bara 2016 jecha. Egaa sa'a 3 PM qabee waan qophii keenya jalqabnuu fi teenyee waliin eegnu yeroo sanattis immoo akka sa'aatiin sun nu kabajamu uummata keenya kabajaadhaan gaafanna. Maaliif yeroo waan hin qabnu jennaani yeroo dhumaan jalqabnaa jenneeti kan nu yaadaa jirru yoo rabbi achi nu gahe. Egaa waan khayrii qabu hundayyuu walitti odeessuudhaaf deemaa jirra. Waan nama gammachiisu waan isin gammachiisu waan nus gammachiisu immoo isinirraa dhagahuuf deemna jennee abdanna. Gara keenyaan kana fakkaataa gara keessaniin immoo waa gaarii guddaa nutti qophaa'e uummata keenyaan ulfaadhaadha. Tole dhaamsa yoo qabaattee walumaa galatti dhaamsa walii galan. Dhaamsuma walii galaa gaa hundi keenya iyyuu nu hubanna yoo wal yaadachiisuu ta'e malee nuti akka Oromootti wal malee hin qabnu. Harki keenyas irreen keenyas ijji keenyas waa hundi keenya qaamni keenya 12 nutu waliifi. Nuti yoo walii taane alatti namni biraa dhufee nuuf hin ta'u. Nuti immoo uummata guddaa sodaatamaa kabajamaa taanee otuu jirru waan biraa keessa yaaduun nurra hin jiraatu. So kana wal bira dhaabbannee tumsa taanee akka tuuta kanniisaa waliin bobbaanee xumura gabrummaa fincila xumura gabrummaa amma biyya keessatti uummanni keenya fi qeerroon bilisummaa Oromoo akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiranu kana fiixaan habaafnu iggitiitti tolchinu immoo dhiittaa wayyaanee kana jalaa rabbi nu habaasu nus kanarratti akka goonu irratti hayaannu jedha. Tolega Obbo Kabir Tumbul dhugatti yeroo ta'e qabattee ibsaa fi akkasuma gaafiif deebii gabaabduu kana nu waliin godhuu keetiif hedduu galatoomaa jenna. Hedduu galatoomaa isiniif galatummaan galanni keessanii bilisummaa akkasuma jedha. فيسا للسا للفتي سبكي دو ألمي تنتي الدنيا في بسيتي
Waro gabrumatis tikonurra saite kanaf kan hinjennu Oromonis kane bilisumma yokan dunu senaf hafne Ei bisa ichigu atis gama ketin du alami teti adunyat ibsite Waro gabrumatis tikonurra saite kanaf kan hinjennu Oromonis kane bilisumma yokan dunu senaf hafne 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 Oromo hakanu jabane There is no other choice unless we stand up and fight for our right. Gariga baga gammadde baga nu gammachise Oromon guutuun addunyarra jirtu baay'ee hedduu sigala tokkotani umatti wanni amma duratti eegaa turre kan beeka namuu hara dandeettii Oromummaa isaa beeksisuun waan gaariidha. Fahanaan kumaan jaalatu hedduu gammachiistee siyyaa akkanumatti kanumarraan aansinee guyyaa September 3tti guyyaa saftii maqaa hawaasa Torontootii fi TV Torontootiin simannaa ijoollee atleetii naannawaa kana jirtu hundaa'u yaa waliin teenyeeti gartee affeerraa goonee fi obboleessa keenya waan inni nu gammachise kana eebbisa waliin gammachuu waliin dabarsinaa dhugumatti jajjabaadhaa atleetonni wanni isinirraa eenyu atleetota Oromoo hundaahu dhugatti garaa keessaniif jettanii waan Oromoon irraanfatina akkuma gartee Fayyisaan Leellisaatii fi innis godhetti jabaatanii bakka deemtanii Oromummaa keessanii fi miidhaa nama keessanii akka dhageessistan addunyaa isin gaafannaa hedduu galatoomaa isin hundinuuhu Leellisaa Fayyisaa Leellisaatis bakka jirturraa jabaadhu umrii dheeradhu baay'ee nu gammachiiste addunyaan hundinuu uummanni Oromoo bakka jiranii hedduu gartee gammachuu guddoo sirraa qabanii hamtuu sirraa qabu sin jenna akka maqaa hawaasa Torontootiin ijoolleen jabaadhu Torontoo keessa nagayaan qubachuuf keessa baga nu gammachiisteen sin jaa. Tolega obbo Falmaa Sabaa itti gaafatamaa hawaasaa kan naannoo Torontooti jechuudha. Egaa mee guyyaan sagantaan guyyaa 3 ta'uu himte sa'aatii isaatii fi iddoo isaan himne ummanni martinuu affeeramanii jiran immoo akkamii kanas walumaa namni dhaamsa dhage hundinuu hin hafina waan gartee haala jirurratti waliin gammannee ijoollee teenya tanaas simannaa gaarii goonee fi bakkiinis bakkuma manaa caayaa Oromooti 94 Kanahar Drive kanumaafuu jajjabaadhaa naannoo sanatti sa'a 3 irraa sa'a 6 irraa sa'a 6 irraa gama galgala irraa eegallee achitti waliin bashannannaa kanaafuu hin hafinaa jabaadhaa Oromoon hundinuu gaafunoo leenci keenyaas nu wajjin jira Oromoo inninis tidee fi gammachuu dabalaan nu taate jabaadhaan isinin jaa gaafunoo leenci na bira dhaabbachuu. Tolega inni kun kan garsiisu yeroo itti gaafatamaan hawaasaa kan magaalaa Torontoo jechuudha. Obbo Falmata Sabaa akkasuma atleet Fayyisaa simatee sagantaa fuulduraatis qabnu sanas itti hime jechuudha. Egaa kanumaan raawwanna atleet Fayyisaa atis hedduu galatoomii eebbisaa dhiifama eebbisaa Fayyisaa eebbisa baay'ee galatoomii atis akkasuma obbo Falmaa Sabaa galata guddaa sagantaa guyyaa irraa keessatti atleetii jaalatamaa fi beekamaa eebbisaa margaa ijjigu
kan dhiyoo tana magaalaa Kubeekitti yookaan Kubeek City Marathon kan jedhamu moo'uudhaan harka isaa qaxxaamuree egaa fayyisatti aanuudhaan kan maqaa Oromoo yeroo ammaan tanaa beeksisaa jiru isa ta'eera jechuudha. Akkasuma atleetonni biraatis kan naannoo kana jiran kan isaa hojii deeman kan sadaffaa bahan Kamaal kunis jiru. Isaanis yeroo adda addaatti isinii dhiyeessina garuu ammaaf eebbisa qabannee isinii dhiyaanneerra. Eebbisa waamicha keenya kabajee asitti nu argamu keetiif baay'ee galatoomi isin jenna. Isinis galatooma. Egaa mee maaraatoonii kana akka ati moote marti dhageesseerti. Hojiin ati hojjettes hojii boonsadha. Mee maaraatoonii kanaan dura meeqa fiigdeerta kanaan dura baay'ee ta'uu isaa natti himtee jirta. Iddoon itti moote eessa fi eessa faati? Ani maraatoonii bakkee adda addaa fiigeera. Ingiliz magaalaa biyya Ingilizitti fiigeera, biyya Chaayinaatti fiigeera, biyya Slovaakiyaatti fiigeera, biyya Italiitti fiigeera, biyya adda addaatti fiigeera. Sadarkaa adda addaan argadhee jira biyya sana. Kana keessaa inni ati akka gaariitti milkoofte eessa faati? Maraatoonii kan Ingilizitti fiige Boriin Maawuz maraatoonii fi Slovaakiyaa kan fiige Koosik maraatoon kan jedhamu. Ammas immoo dabalataan Ahmed Abad kan maraatoon kan jedhamu maraatoonota kanarratti lammaffaa milkaa'ina gaarii ajee yaadu. Okay, maraatoonii isaa amma Kubeekii kana kan Kubeek City kana kan ittiin beekamte kana yeroo qabxii isaa kana maraatoonii isa darbee wal biratti ilaalte akkamii sa'aatiin isaa? Sa'aatiin isaa yoo faxaanii ta'uu baate illee haala taa'umsa lafa isaatii wal qabate gaarii ajeetan yaada. Sababiin isaas immoo biyya alaa akka biyya keenyaatti shaakalaa namatti hin tolu. Tiimii waliin shaakalan hin jiru. Haa ta'uutii garuu qabxiin kun giddu galeessa ajee yaada. Mee maraatoonii sana irratti dorgommii sana irratti namoota meeqatu argame sitti fakkaata yeroo tilmaamtu namoonni? Nama hedduutu argame gara nama 15,000 ta'a garuu atleetonni iliit jedhamanii qubaan kan lakkaawwamani nama muraasa atleetonni iliit jedhamanii malee namoota hedduutu hirmaata dorgommii sana bara baraan. Atleetonni sila jajjaboo warri Kanaadaadhaa qaban achi keessaa qooda fudhatanii? Hammi ta'eef qooda fudhatanii jiran. Yeroo isa sammoote egaa akkuma waan waa'ee Oromoodhaa laalchisee harka kee walitti qaxxaamurtee jirta. Yeroo asuma itti yaaddee deemte moo achuma eegumaan tuqxee yaadni kuusiiru? Anuma asumaan itti yaadee deeme. Duraanis yaadni kun na keessa bulee ture. Erga fayyisaan go'ee immoo sirumaa kanan ijaaramina taasise. Mataarra qaxxaamursee diddaa gabummaa kanan ibsuu danda'ee jechuudha. Fayyisaan egaa fakkii gaarii sii ta'ee jechuudha. Fakkeenya gaarii naa ta'e fayyisaan. Mee hojii fayyisaan hojjete kana akkamitti ilaalta? Ani hojii fayyisaan hojjete kana ani ibsuu hin danda'u. Addunyaan ibseera. Namoonni gurguddoonis addunyaa kanarra jiran ibsaniiru. Hojii gootummaadhaan inni raawwate fayyisaatiin guddaa galatoomii karaa nuu taate fakkeenya nuu taate wareegama nuu taate jechuun barbaada. Fayyisaan nama guddaa nama nani kabajuuf nama nani fakkeenya gochuu danda'u naa ta'eera. Guddaan isa galateeffa'a. Hojii guddaa hojjete seenaa gaarii hojjete uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaa biratti. Mee atleetiin obboleessi keessa atleetii beekamaadha. Yeroo ammaa tana maalirra jireen? Yeroo ammaa tana Finfinnee shaakala hojjechaa jira. Okay, dorgommiittuma jira jechuudha. Dorgommiittuma jira shaakala hojjechaa dorgommiis dorgomaa jira. Inni sirra guddaadha? Hangafa kooti. Okay. Tole egaa mee atleetonni biraatis baay'ee jiru. Haala kanas iddoo adda addaa warreen eegamoo adii alaabaa adda dorgommii xumuruu yeroo nani maraatoonii fiigeeftu yoo natti laachi barbaadan illee karaa natti seenan hin qabani maaliif dura bakka qabachuutu irraa eegama namni tokko alaabaa natti laachu kanaaf mee atleetota Oromoo kan biyya jiran fi naannoo adda addaa jiran
maaliif hojiin amma akkuma ati usileete hojiin fayyisaan hojjete kuni qabsoo Oromoo kana baay'ee fuuldura tarkaanfachiisee jira keessattuu karaa dippiloomaasii kanaan jechuudha. Atleetota biyya jiran irraa maal eegdaati fakkeenyaaf? Atleetota biyya jiran irraa kanan eeguuf kanan jechuu barbaadu addunyaan isiniin hordofaa, addunyaan sagalee keessan dhagaa, addunyaan dhimma keessan beekaa, addunyaan erga sagalee keessan dhagaame immoo sagalee uummata Oromoo achitti awwaalanii wayyaaneen nutti haasaa jiran kana addunyaaf nuuf himaa bakka argitan maratti nam tokko jechuu namaa jechuu miti of wareegaati. Uummata Oromoo miiliyoonaan lakkaa'amu wareegama ta'aatii bilisa baasaa uummata keenya bukkee dhaabadhaa jechuun barbaadaan isaanii. Mee fuulduraaf sagantaan ati qabdu maal fakkaata? Egaa sagantaan ani qabu kaayyoon koo shaakala koo itti fufuudha. Barumsas nan baradha. Kaayyoon koo shaakala koo itti nan fufaa. Achumarraanis dorgommiilee fuuldura koo jiranis ji'a tokkos ji'a lamaa boodas jiran hundarratti alaabaa adda bilisummaa Oromoo ol kaasee bilisummaa uummata Oromootiif hawwaa bukkee dhaabachuun barbaada. Haga humni koo danda'etti ammas dorgommii fuuldura koo jiran irratti harkuma koo akkuma kanaan dura harka koo mataa koo irra qaxxaamursaa walitti marii diddaa gabrummaa kan ammallee uummataaf kana caalaa argisiisu kaayyoon koo. Egaa amma qabxiilee wayyeessaa sadarkaa adda addaatti immoo deemaa jirta. Oloompikiin itti aanu waggaa 4 booda dhufaa jira. Kaanaadaaf dorgomuuf yaada ni qabdaa? Kanaadaaf dorgomuuf yaada ni qaba. Waaqayyo fayyaana godhee dhagaa achitti hojii gaarii hojjedhee Waaqayyo na gargaaree achi gahee jennaan dorgomuuf kaayyoo nan qaba. Tole egaa atleet Eebbisaa gaaffii deebii nu waliin gooteef hedduu galatoomsiin jenna. Ishisinis guddaa galatoomna.